شوف أنا قلت كذا أبغى جمع ما تقول بواس كان الله أكبر أروستي يولي أيوة Mereka serius ya. Akan ada إبامتي يا خوما wallahi kok belajar anak salah. namni qofaltan asdalan qomantii qoflaa barreystanii ana taay wakaa Ongiraat onnee diimtuu bakka dhiistii sanatti waata kallaa jaanaa fi isaan tolle namni moodee kara qabdan ammumaan tana nama qoqqobluuf jinni dhabamu godha shuusha bakka komaadii Wallahi shabakan serius. wallah Wallahi. laa diimeessi Suara. abuute haashi Ini aja sih lah. shabaka amalekii jira ongiraa fi onnee diimtuu malee as gara barreessinaan nama waan biraa nama qoblullee buloo godha Nama kolfu belum kok. Kin kam teba di arti tes jalan. asii moodee kara qaban shada hada Nah, anzas. خلاص هاي قهوة Usme. Thank you. Rifata. warri gammaddanii baay'ee gammaddanii anaatu isin hin jaa isin miti isin arraan tana ni sodaatti yoo warroonni gammaddanii keessaa kophaa jawwee uummanni keenya bakka badhaafatanii Anak berasanya you barisan cala. walaa Wallahi anak galata isaanii beeknaa maashaallah uummanni uummata onnee raanaa jaalatu atummaan galata isaanii beeknaa Manggala sana mana mau lalu. Wallahi gua sih jangan sampai. Jangan tak aja. Gimana? Amna. Induf tamal di sini. wal cinaa ta'a leenca keetii malee ta'e anyeen leenca walaa sigiraan ta'a maali godha Kebir kata nih bah. of godhii khalaas haala wastaan Saya tidak ada. rakkoon qabu dhiisan Amra ta wal cinaa ta'a jettu yoo leenca darbite anamaan bira ta'a kursiis qabjee Baga gammaddanii warroonni namaa Thank you. gammadan dhugaa dubbachu warri onni irraa namaa gammadan haala basaan warri as jala yaa'ee qofluuf warri as jala yaa'ee qoosaa godhu buloo No, gitti nagaa kolfan. Wallahi kolfin ini. anu waan godhu beekaa ani beekaa gaafa dhiiree sitti deebi'ee qashaashillee jireenyaan qoosuu hin jaalatu nama dhuunfaa isaa jireenyuma dhuunfaa isaatiin qoosuu hin jaalatu kiyya dhiisi nama jireenya kiyyaan qoosuu dhiisi gaafa jireenya deebi'ee ilma namaas dhiyeessu gaafa qoosaa sila qoosaa turte qoosaa haala basaan Thank you. Saya maal rakkoon qabu dhiisee jirti ture anaan tana maadaama shittii billaa aliikaa saya dah saya masa. sila alaa jira waan خلاص الله بقالي ليش جدي صلاة تدرو من خير سيجا جران Serba normal. بني آدم والله guyyaana haasawaa miti guyyaa gammachuuti guyyaa namoonni baay'een ittiin nu eegaa turtanii eessa baddanii sila kan namoonni gariinis wanni kun dhugaadha namoonni kaanis maaliidha jettanii wanni jettanii fi har'aan tana bakka hawaasni warra cinqamaa jiru fi warri nu gammadee baay'ee warri bira nu arguu jaallatu
awal berarti arguuf maal jennee isin jechaas baane guyyaa haasawaa waajjira miti isin mugaa warri gammadan isin beeyna kanumatti isin beeyna baga gammadan irra deebine Oye. mee hawaasa warra hargee kanaanis galata waajjira kunuunsa kidee wal hawaasa hargee daqiiquma takka sufandii takka hawwatu Jettee osoo ta'inaan onni irraa jedhee yeroo hunda si haasaya yeroo hunda isaanitti illee haasaya maantu na qaba kaamaan booya gabaabsee kumaan galatooma jechuun haa wayya miira keessa gala wallaahi waan uummataa argee yoo kakaasu taate miira keessa gala yoo abooya wallaahi asitti mimmaan bayu mimmaan ta'a meekaappiillee dibadhee raasa naa walumaa galatti ulfaadhaa hedduu takka galatooma keessattuu namoonni gaafa jalqaba guyyaa jalqaba maafsii walitti dhufnurra guyyaa jalqaba maqoosaatiin waliin laayivii teennee haasofnurra namoota yeroo sanirraa haga ammaatitti dhimma kiyya caala dhimma ofii godhatee nafaana bu'ee ashitti maalirra geettan yoom deemta akkam taata maaltu maal ta'e jedhee nafaana bu'ee akka waan dhimma ofiitti na gaafatu hedduutu jira wallaa hedduu takka ulfaadha galatooma rabbiin mana keessan hunda keessa gammachuu haa kaayu walumaa galatti galatooma nama galata keessaan deebisu rabbina haa kaayu. Takkanaati namoonni gammadan hundi keessanuu baga gammadanii irraan tan nuti haasawaa fi miti dhufne shuumana. Susu. Alaikum salam. Doktor. Bayada. Alhamdulillah. Ana. Yo. Mama ya gizi fulani tunawanza. Galatooma wallahi hedduu takka galatooma ulfaadha. Isin hundinuu Oromoo as teettan hundi keessanuu galatoomaa dhuftanii nu laaltanii nu daawwachuu keessaniif hedduu takka galatooma. Nin beektan wallahi ani ijalaa akka akkana ijalaaf waan iyyuu hin beekne dhiifa manaa godhaa wallahi xiqqoo isin jeeqaara naf fakkaate. Anu akka akkana ijalaaf hin beekne. Haqa beekne. Isinuma dura oolaa guyyaarra garuu har'anatti xiqqoo na ulfaate. Namni mana nama guddaa gisee dhufu kanuma harka rarraasaa meekaappii itti batee kanuma mana nama guddaa yaa'an dhufu ni beektaa. Akkanni wallahi namni kaayiroo haa dhufnu jedha haa dhufnu. Lah mana nama guddaadha mana nama guddaa namni keessa. Wallahi kolfe. Kita kabatti barka wayni warra keenya sana. Meeqa mi garsiise. Argitanii? Hada. Harkitti murbaa sanii barate. Duru ati doongoraa. Duru doongoraa achi gadda. Meeqa? Wala kan deebisaa qaba. Dia nimballe waan tolchu malee waan balleessi takkaan qabu lafa kana matta. Mee? Dafaagaa shaf jechaati. Kuma jaannu laalaa na? Jaani bala ganaa kuma kudhan malee haasa'u miti waan haasa'an ganaa haasa'u. Allah. See baay'ee onnee qabu sama naa waa dhiibbeesti qabu bakka. Stay with me jedha barnoo waliin taa'ii. Yaa si hojii ta'an jiru. Shopping advice. Bunne ajab. Wallahi exactly me wani sani mala ketti godem be ko na jadi ujetta jadi minje ina sadi mi yani me wani ma mushkila yani La ajab. kuni man ummata ke ka fatina ne yo sukaran kam so bintan kauye La. Yo sukaran kawachu wale buna fi asirratti ni ma. oh Liibi cufee sitti metti deebisala. ambare daga Hawaasni dheebochaa turtan kun olaa maadaam na bira jirti maadaam ashittiin Dubaayitti namni maaliif waggaame la by the way ashittiin fiddu warra jechaa ooltan isiniif hin fiddu ifiif hin fidadha waan ta'eef gaafa guyyaan kee wanni hundi akka ta'u ni beektanii miti akkuma sarpiraayisii addan cinne kana fidee galgalaa ganama kanatti isin agarsiisaa ture maadaam ashittiin weelkaam paayiroon miti
أجل في وامل كوي شو قبضة قهوة لا قافي كوما كتير لقوا أنا وما نروم ولا قهوة بش ليس يا رجل قهوة قافي أكا بكم متى ويس يا قافي أنا بكم متى وي بكم متى وي يروج الكواتيو قافي شتي أرجع بس وي suuraan nu gaaf post goonee gaafa yeroo jalqabaatti wal arginu miti. Uummanni akkasitti tilmaama. Ejjiitiin baasin qaba. No, wallahi uummanni akkasitti tilmaama. Gaaf sanii miti gaafa nu wal arginu achi dur. So yeroo jalqabaatti gaafa na argitu maaltu ta'e dhagaa'ani nama nan beektu ati na argitee hin beektu akkamiin na argitee maaltu ta'e dhagaa'ame akkam taate. Wallahi sin gaafannee gaafii kana. Achiin maa na gaafate? Dhugaamaanii maaltu ta'e dhagaa'ame. Ajaboo gaafii kana namni biraalee na gaafate ture himuun barbaade. Akka jarraa garuu namatti tokkotti illee himuuf hin kaane. Egaa itti na gaafatanii maaliif maadaama shittiin na gaafate waan ta'eef. Jechuun miirri sun jabaa ture. Ani akka dhuunfaatitti miirri sun gaafa keessattuu xiyyaara keessaa gabbu'ee maqaa amma shaantaa kanneen qopheeffadhee injiraa miiree yeroo hin gabba'iinsi ga'e siin jedha wayii kan namoonni argu kuni nama forever waliin jiraadhu bultiif waliin jiraadhu nama jaaladhu miirrichi guddaa ture hagaa namni yaadu ol guddaa so maaltu dhagaafame dasa. By the way, anilleen Rifanne. Airportii bakka silaa namni gadi buusan dhaabbachuu dadhabeeti garaa kora akka dhufu. Yaa dhugaa immoo gara gaafatte deema. Garaan xiqqoo dhubbuqna jee qo'ate ilma dhiiraati barjee. Achi booda maal godhe beektaa makiinaa ittiin dhufnee jira. Makiinaa wayii dirree bakka namni gadi ba'u dhaabbatti makiinaan laga keessa dhaabbatti. Bakka yoo isin dhufte naa dawwalaa jeen ijoollee takkaa jira. Ijoollee Cuma nama kakak pura cerita jera, jualan saya. Isi ada wala jeni. Saya ke TV makina kita ulama makina dicoke. Aja kita ture. Isi ati lufte. Silki mujada abad denture. Silki mujada abad denture. Isi silki mujada ini digarap dana je. Osmo ata kenjenat ini. Garap kumpul je. Iyo isi lufte malena tinda warin je. Mujada is natinda wari wat indufin. Mujada natinda wari. Kasih kim jalan, kerana kau nak bit, aku sih bilang macam tak ada dia kawe, bisa, ada aja, tak tuge, bisa tuge, aci boda, ya, karena nanti tina mau mesti tina. Ani, apa wallahi rifat deh. No, ijoollee takkan jirtu ijoolleen biyyaa wayiillee. Mucaa wayiin jirtu tana waliin deemtu isii fuudhanii nama biyyaati nama biyyattii isaan ijoollee baaleeti. Chi akkana laala akkas laala karaa qaxxaamuree ani hamzaan arginu. Rifa eeguu jedhama. Sarbaasi nama berat terisi. Namni yoo jedhe hagaan karaa qaxxaamuru hunda sin arginu. Abaaboo sanni darbite osoo bishaan baaftu osoo bishaan baaftu. Abaaboo sii fide qabadhee. Karena namni itti kan nama tollo kallattii wal agarraa miti achi sitti lo achi duuba marfadhee duubaa sin dhufe wallahi isa barbaade gisee achi duubaa sin dhufe achi akkamas duuba garuu gabaabdus waan gabuchee takkasise akka taraa shitti yookaan jeeksise lama garaa kudhaana jedhe achi dhufee garuu ya, gara orang mau bunuh jemira ini namni ada mana kasih fikir yani, wani muslimin nagar sih ne, gara nu kalau. Aduh, assalamualaikum nanya tiba. Ya syariat. Assalamualaikum. Nama Buddha tahu sih nagar sih ya Hamzah syariat. Ya ini nama Buddha. Baca ya kami dia sani beberapa tanam ni kita lah katakan. Aneh deh. Aizeni sila Allah. Mira sana mayo ya dia Quran aja cetan nanti. Mana udah tiaru. Assalamualaikum bariada. Wallahi. Amma hawas ni aku mati yatte. Surah lu tibuya sa posti gole haguya sanisa. Lu ti report li surah takkan kan. Surah miri surah mal tu jela ya. Ya dan lu wan jam. Abol banda di sagan terminal aman. Harus tuh tahu.
Geemiin ergina. Ya, Yeroo suugaaf san suuraa taanee turuudha. suuraa yaadannoo. Atiin bootteen turre. Daa'imman qabni as keessa Maasi qabuu dide garuu gamsa immoo. ilmi dhiiraa asi bu'aa bara. Ani bari hin boo'aa jedhee garuu xiqqoo meekaappii narraa badee. Sababa meekaappii dhiibte. Inni haasa'aa wallaahi Wanta meeqami waan na marsee jechi akkana of keessa of akkana ta'ani. Ol dhoorgi. Gista akkasii akka deemtu harki dhiironni boochee jeere. Yoo akkana of keessa Mandiila wayii xiishaa qaba. Wallaahi jedhe. Mandiila kanaa tokko xiqqaa wayii xiishaa hin qabaa. Mandiiluma kanaa kana tarii fakkaannaa rakkoo qabu jee yoo boochi. Mata akka intallee dhibee gusuu dide. Jirtu jira. Meena dhiis. Wallahi nama ajaa'ibudha. Kana olaanaa maadaama shittii isin Dubaayitti eegaa turtan san kanadha. Bakka waa dhuyitu jirtaa isin ijaarame. Itti dhugii. Komantii wayii arge wallahi itti dhugii isin jedhe itti dhugii. Itti dhugi jee? Buna itti dhugii. As baasi. Wallahi hin dandeessu isin as ba'u. Sossobee as baasa akkaan itti as baasu anaaf beekaa isin koppiliingi godha. Wallahi na as baasa. Manni ni aara safaataan akkanaan jiru. Dafaa mee koppiliingi godha. Koppiliingi keessa malee kuma shanii isin nama kuma saddeet jechuun maala kana. Nama kuma kudha yoo se bakka as baya. Cakkanne jedhee ija hidhadhe. Serious taate abuun fi nade jaajise. Egaa nama abuun hunduu ni. Dhaabadhee dhugee bareedaati kanana wannaa. Shuun hayyaa dandee gisee buna dhugu. Wallahi har'a baay'ee yaadadhe yaadni kiyya hundi as irra ture. Liivii irra ture yaadni. Yaadni kiyya hundi. Kalee irraa liivii dhufa jedhee bara uummata himaati. Nama wali bala mammaatu silaalee fira silaa. Wallahi viidiyoo waraabee maa cinqamee dhufa jedhee. Wallahi. Warra kulkaaba Namni gisee wayyaa. laayivii dhufu nyaata. Ganama wayita waliin nyaanni as waan nyaanni. Namni gisee liivii dhufu nyaata nyaata. Hin beeku garaan kun na bulluqaayaan uummanni kun hanga yookaan uummanni na bulluqeessa garaa kiyya. Wallahi. Simaa bani aada. Na bulluqeessa. Nama gaafa eerpoortiitti si arguuti na fatta garaan kiyya laal na bulluqa. Laayivii dhufa jenna wallahi. Na sana uffata kana osoo eeguutu deema. Maa uffata bareedaa siif dhiyeeru uffata karraa argee sirba baraanii guyyaa. Waa malee abbaa jaalalaa hin jaamu. Uffata haaraa naa fidee dhufee laayivii seenta jedhee. Mataa xiqqoo akkas baasame ilaalmee waan isin fakkaatti qishuma kaamas ta'e. Abaas. Daqiiqa siifan yoo uwwise. Maadaam Amraalleen as jala jirti. Kiwiin Amraa. Kiwiin Amraa maadaam ijii khalaas nama guddaa jaartii lammee nama kuma saddeet. Yoom dhufta? Isiin immoo ammalee Wallahi yoom dhufti? ammalee caqadhitee himtii qofa durseente. Yoom dhufti garuu? Eedallee dubbataa ture waan kana. Eedallee dubbachaa turanii. Gidduu sana dhufuuf deemti isiin yookaan dhaala. Maadaam hin dhufta taates. Namoonni gara biraa bakka hunda jirtan dhugaa hubachuudhaan dhaamsa tokko asumaan isinii dabarsuu barbaada. Biyya feeta yoo jiraattan guyyaa 20 keessa kaayiroo dhufuu barbaannaan lakkoofsa fudhadhaatii haayinaan jaa yookaan miseen jedhaan dubbisaa. Biyya feetanirraa gatii eenyu itti nama fidu gatitti biyya feetanirraa nama fidachuu barbaannaan kaayiroo guyyaa 20 yoo dabre qixaanni ana gubbaadha. Guyyaa 20 yoo dabre biyya feetanirraa na dubbisa. Allah akbar. Allah akbar jettee uummatatti Allahu akbar. Asbaabu deemti maadaama shittiin sanatti. Ijoollee borceen baasee egaan fuudhee borceen baasee waa boo fuudhaa yaa fuudhee fuudhee. Dhugumaanuu furdataa harkaatii beeki. Wallahi. Wallahi waan nyaatan duuda. Garaadha akkam astaghfirullah. Furdinna feeki ishee. Furdinna feeki. Ayyee. Biyya akka. Jaarsaa shittii kama Ispoortiin dhaga'ee kana bira dhageessini qoy. Ispoortiin dalagaadhi. Wallahi. Akka. Gaarii miti yaa. Haala soofee. Garaan isaa salaamu alaikum maan jedhanii bar waan namni jedhuudha. Jalqaba. Osoo inni nama bira hin gahin. Hamzaan eega fuudhee booda harka isaa dura garaa isaa salaam alaikum namaan jaa jechuudha. Astaghfirullah. Kau ya gak mana
asini sini bahasa makatana kursi asisi bitin ane mo kursi di rangkabo apa ya mana apa mataya bacana kana miki garani sa rumah sa rumah teh garani sa di be unde di be hendu garasi jera baro asmana kuma sa te ko kabada ya sa di boda tiktok ya lakake aci boda aso berita man ya assalamu alaikum abadi saudara abadi ya baga ko te tele wala ba jawe da mun ni fudi fuda ala na ba kabrani si har karon da la juro te mala ko te ya asin da la yi terus ke tele iphone ni silki wai kana bare ki man maka oi da wuti angi bar pare da wai sai na chala kamu chala bareta Allahu akbar abadi kana so ame guyam ya da gara so ame wallahi abadi o il montum bardulano abadi awa abadi saudara baka ilma hiya ya akhi har kaso so agu yang gamma jula ya namni na magamma dun gare na ma kuma ko dan guta me da fasa do da ma da shi tika go da skai it's okay ya salam ya salam شاف جنوي شاف يوم ستي وواحد أنا بيكون لك بنايم بقول له أجر نفسه asbasi miti asbasi anabe akuman wa hunda ifi khiya gura to ni baytani min sa anu be si mo ni ay kam kobling gura ango argatte warna rat rabinga pasti shumu barbado jata kiya kiwa de roriste mi chama la bara baghiya do ayna bari baghiya do ayna bari mal jalan kasna ni ini dia inna min no ergete gasti no ba da kaya ni baga gamatan jucura ya sanima chala kabeta bakit singa gasti aragu yang kai sani ala wasala kadur no be to isinu gurre arra ne mi arra ila subiyo eta du yang kai sani wal arda ba'da dalik malji laga kala rawat mistara muzala la khalat ya ustad Ataka na albani bu ya media kana gubbati kana albi I love you ashti dia je jechi baridan na afani be media kana ko jechi be na mai ti wagame kana ko guryo be jechi baridan ti akhira na afani be I love you ashti dia je so de ma si de ka tai wallahi aka media rasti e gasre aka media anne ko duga ma media ro petana be tati chali wakami se wallahi mi jiyo ya de ji malak la kawi ya nam jiyo na man tage ni wai ya baka ya ish tanjeni wi بس قرصية سرية جيتي ملي أنا أشوف كلام سي ورا بقول amma na managati me ya والله لازم ما تيجي ديسي أجرا amin ya rabbi amin sidage fatara yo qabule sake walla إيه askalay والله إيه والله ta ina bochesta بشجع يوفي تمن دي اللي منها هي أنا كوالي جرا bazawe ilmena ma ka onnir rana ma ga mudu jira a onnir rana ma ga mudu bazawe ilmena ma kana beta gafa wasu fana garta gafa wai dai da garta amma asli nama barana ga nama isa dimma mu nama isa rifatu nama isa gafa man sa jala akram tira barama ta gafa sanat da barana duri ra bas anamma gafa sifu wa hunda nabni kun nama gari namni kun gara kana ga mada namni ku wanyum ma kafa hunda khitaba gingil charra kaya kadda bil bil mali fi jireni khiyero ma takti da yero jal kabati nama kana hunda namni kun nama negativi mo namni kun nama wan ilma nama kana hunda hindu qatumi sire sette mo jal tette kan nama kana hunda damba namni kun di bargati kaba akana ma lafa yo kha ashitti da kan ma lafa jalan jal kabasila ali ma si jaladi bi malum ma bara ba jawe
ilmi namaa akkuma abbaa abdiituu dhiyootana jee ilmi namaa maraataan duriyyee rakkaan badaa intala naamusa qabdu taphannu tapha qanuunaa isii eeggatte akkuma feetillee ta'a haga barra mishee aan waarfaan dhiyootana dubbatanii turan yoo nama intala gaarii barbaade ifii nama nagaa ta'ii jaan ilmi dhiiraa osoo ifiifuu nama nagaa hin ta'in intala nagaa barbaade. Saniifuu nagaa ta'uu akkuma tagara kaanii yoo dachaane ilma namaa kana hunda akkuma atillee akka dhuunfaa keetiitti nama si dhiyaatu nama dur beektu nama dur hin beekne osuma deemtuuti herreega isaa keessaa nama kana hunda herreega qaba ilmi namaa hundi laaltee lakkaa'ama namni kun bakka kanaan malaa akkuma ifii keetii ani bakka kanaan naan mala jettee ifiltu sanii namallee bakka kanaan malaan jettee namas bakka keessa qaba. Akkanuma nama deemeetuma waan hin taane haasa'u gaafa namni sila haga namni qoosaa godhu qoosaan ajjeetii sana wanni kun qoosa jee wajji qoosa gaafa namni gara dhugaatti deebi'e qoosaa isaatii fi hashara isaallee garuma dhugaatti deebisuu danda'u irra jira. Kanaafuu dhadhaan maal jee jaa ifii jee na dhugii jee jansi hin dawaa qaba. Tolli abbaa fi gaarumni abbaa fi wanni hundinuu dhaabumaa fi maqaa miira keessaa bahe yaani tiktook kiyyarratti miira keessa galtee naan seen laahi yaani ilmaan tuna qaba. Wala yaani yoonni dhaasa ilmaan tuna qaba. Beekan. Bar namni mboo na se ami. Nama dafee mboonni dhagaa walitti fakkaadhaan akkasii. Ana kadhaan hawaasa dhiisi. Dhugaan kiyya. Hawaasa dhiisi. Ana akka dhuunfaa kiyyaatti bakka nama gara jabaattuu hidha karsee filmaamaa. Gul wallaa. Waan dhufee si jambar waa hunda bira kutee isumaati jaartii biyya taate fagee jira teessee naa wajjin haasa'u. Michoota na gaafa na bira dhufte amala kiyyaadhu ministeerri isaa jeetuma tasfaa mureetti malee gaafa akkanatti jaarsi argee waa hunda argee amala argee. Dhagaa walitti fakkaadhaan. Yaadni namaa gaafa gara biraa deemee sarpiraayisii godhuu jira miti. Sarpiraayisii nama. Asumaan irra deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri gammachuu qabdan, warri nu gammaddan onneerra. Akkuma gammachuun teenya gammachuu teessanii akkas jaarsanii gammachuun teenya gammachuu teessanii baga gammaddanii namoonni fagee jirratti nu gaafa nuti osoo wal bira hin ga'iin wal yaadaa turree waliif dhimmamaa turree walitti wanni jechaa turree. Wallahi namoota sangalateeffadha. Wallahi namoota gagaafa nu wal baranneeti nu jalaa hin hafiltu jira. Onne nu faana cinqamaa jirtan namoota herreega hin qabnee jira. Baay'ee ol kaanii galatoomaa namaan jaan wallahi ol ka'ii galatoomaa isin jaa dhugaa dubbachuu hedduu takka galatoomaa ilmi namaa keessattuu hawaasa keessa ilmi namaa keessattuu hawaasni keenya hawaasni Harargee waan irra diddibaa fi qaqqabne onnee xiyyaarra hawaasa Harargee wallahi onnee xiyyaarra ol ka'ee galatoomaa isin jaa balle maaliifi ani hawaasa ni hin qabaa gaafa hawaasni dhufan ani amma saba ni hin qabaa yaani ani ummata ni hin qabaa gaafuma hawaasni dhufan agartaa. By the way, ummanni Harargee irra deebi'ee hedduu galatoomu. Ilmi namaa onnee irraa gaafa akkas namaa gammadu sila osoon keessan ta'uu baadhellee isinii gala waan jiru waan nama dhufuu jira. Hedduu takka galatoomaa. By the way, ummata Harargee ummata jaalalaa gaafa jaalatu. An afaan kiyyaan haa jedhu malee baranaan argee. Afaan kiyyaan useetuma ummata keenya ummata Harargee ummata jaalalaa haa jiru malee wanni kun lakkaa dhugumaan jira waan jiru waan irra ga'ee arge bara. Hedduu takka galatoomaa ulfaataadha. Itti aansuun hawaasni warra soddaa hedduu takka galatoomaa ulfaataadha. Galanni keessan haganan qabu baay'ee baan warra soddaati warra intala bareedduu tana sarpiraayis na godhe hedduu takka galatoomaa ulfaataadha. Abbaan kheyrii naa yaade abbaan hamtuu yaade hundi keessan galatoomaa ulfaataadha.
saditti aansuudhaan hawaasni Oromoo walii galatti isin ijatti yeetana bitaa fi mirgaa hundi keessanuu galatoomaadha. Bakka maaltu asirraa nama mul'ata beektaa? Ati nama asii maluu miti. Ati nama jabaachuu qabu. Ati nama akkanaati je'ee uummata Oromoo kanaatu bakka wayii si haa. Gaafa uummanni Oromoo kabajaan bakka wayii si haa'ee laqa jettee kabaja san jalaa miliixee bu'uu osoo hin taane bakka uummanni si haa'ee taa'uu danda'u qaba. Ani amma barana miliqee garuma sholloshilluu kana Osmaan deemu. Amma baay'ee Osmaan deemu. Aboo ati nama guddaadha. Ani afaan Ingilizii kata kaawwan nama guddaadha waan akkanaa kana keessa hin jaame achumaan nakkitti godha. Ati nama guddaadha waan akkanaa kana keessa. Gitti waan keessaa baatee waan akkumaan itti qoosee taphadhee dadhabe. Achi garagara ati nama guddaadha. Ati nama okay eegara guddisa namaasni ni guddadha jee guddadha. Egaa amalta nama guddaadha. Kana Mr. Hamzaadha. Abbaa jaalalaati. Shuhada. Aha say. Okay say let's see. Kau ati yo wasbati hawas kana nagada. Ani kana jedha bara. Wallahi. Mareetu. Nama karargeena kakkaas. Karargee tadi asoo wartilaan harkasi injera kai sawaste olte. Gaa ye jolle dubartoon teessa. Kana asootti mi. Kana asoo. Masya Allah. Ajen Abu Firra. Anak kalau mencium awam tak kayak sendal sih semua tak. Anak aku. Ajen Firra. Lagi gue bergas berarti kamar. Cingkantan deh. Berarti kamar ya berega terus. Sudah anak gue aku bertanya abu. Berjauh gana segar sabut. Gue aku bertanya anak cingki itu namun tuh jalan ada gaji kasih kamar. Makan deh. Beras ya gue terus jauh. Anu cinta mega di sesi itu. Wallahi. Kan kalau. Nah berarti mal cikan tak ada. Maria. Bazu heru mungari. No, tiga John. Kita pakai sini heru mah. Ani lengar yang fuda isini jera. Warit itu. Legaru lama fuda. Meski tidak lama wan. No. Wari lama gora namlam jeta meski ini tak kau fuda. Agak nak direk engkau. Oh, kau dah ada? Serius tadi kau tadi? Ika condition thai asli. Syurah. Condition kau? Wana sungkap ya. Ya. Kau yang musik asli kan? Naban. Gift itu ni nara asal mungkin dan desu kau ya kan? Musik asli kan? Musik aja. Kau pegang men, wallah men iban nama kol ba, wallah lazim kol. Imba tu bekas. Onne kadi di saya di. Onne dim tu manne kau nintan ya simba tu. Sesebu. Pergi tahu. Bekas. Hafte bekas. Masalah. Onne dim tu kau manne pun. Akar mas bati madam. Apa aja? Kadis. Onne dim tu saya. Onne timba tak apa tamnya. Imbat. Sementara Onne onne saya. Mani onne tiaba apa tamu? Mana dia kan orang jauh. Imbat tak. Mahal bekan waktu. Hati dia aja seribu kono baik sah. Bisa ya kan? Allahu Akbar. Natali ka adi mo. Tuh farang gitu dia tu. Apa jam mata di bawah sekarang. Allahu Akbar. Harus setiyo le. Aywa. Makasih reset. Kena rada. Ibamiti khuma. Wallahi. Kau jangan nam salah. Namni qofal tan asdalan khomanti qofla beristani ana. Hai okay.
Onggiraa fi onnee diimtuu qaba. Bakka dhiistii sanatti waanta tallaajila jaanaa fi isaan tolle. Namni mootee kara qabdan ammumaan tana nama qoqqobluu fi jinni dhabamu godha. Shusha bakka jamaa diimu. والله شبكان سريرة Wallah والله laa diimeessi. صورة Goote naa shi. وإلى الجزيرة Shabaka amalikii jira. Onggiraa fi onnee diimtuu malee as gara barreessinaan nama waan biraa nama qoblullee buloo godha. لما كل في بلوك كن كم تبى يعرف الزيارة Asii mootee kara qaban. Shada hada. لا أنزل Halas taa'e gaafa. اسمع ثانك يو الفاتة Warri gammaddanii baay'ee gammaddanii anaatu isiniin jaa isin miti isin arraan tana ni sodaatti yoo warroonni gammaddanii keessaa koo baajawee uummanni keenya bakka badhaafamtanii أنا برافعني يوبر سان جالا walaa والله أنا برافعني galata isaanii beeknaa maashaallah uummanni uummata onnee irraa nama jaalatu atummaan galata isaanii beeknaa من قالت أنا ما أنا والله موتي والله قاسي جاء سنسني وجنا تعالي يبقى أمرا إنه في تمام تسلي wal cinaa taa'aa leenca keetii malee hin ta'e ayyeen leencaa wal sibiilaan ta'a maali godha كيف يرقتني بر of godhii khalaas haala wasnaa هسيبنا يلا rakkoon qabu dhiisan amraa ta'aa wal cinaa taa'aa jettu yoo leenca darbite anamman bira ta'a kurseessi qabjee bakka gammaddanii warroonni namaa Thank you. gammaddan dhugaa dubbachuu warri onni irraa namaa gammaddan haala wasaa warri as jala yaa'ee qofluu fi warri as jala yaa'ee qoosaa godhu buloo نو gitti dhagaa. كل فن والله كل فن Anu waan godhu beekaa ani beekaa gaafa siiree sitti bee qashaashillee jireenyaan qoosuun jaalladha. Nama dhuunfaa isaa jireenyuma dhuunfaa isaatiin qoosuun jaalladha. Xiyya dhiisi nama jireenya xiyyaan qoosu dhiisi. Gaafa jireenya deebi'ee ilma namaa siireessu. Gaafa qoosaa sila qoosaa turte qoosaa haala wasaa. Thank you سياس سياس Maal akka honga walii siif jibti ture. Anaan tana maadaama shittii billaalee gaa. هسيدك وهسي وهسي يمسح ليش Sila alaa jira waa. Khalaas illaa bakka dhiise. Leesh jedhee sodaata duruu mana keessa si eegaa jiran. سبع نوباني Bani Adam wallahi guyyaa na haasawaa miti guyyaa gammachuuti guyyaa namoonni baay'een ittiin nu eegaa turtanii eessa baddanii sila kan namoonni gariinis wanni kun dhugaadha namoonni kaanis maaliidha jettanii wanni jettanii fi har'aan tana bakka hawaasni warra cinqamaa jiruu fi warri nu gammadee baay'ee warri bira nu arguu jaallatu wal biratti arguuf maal jennee isin eechaas baane guyyaa haasawaa waan jedhamu miti isin hugaa warri gammaddan isin beeyna akkanumattu isin beeyna baga gammaddan irra deebine وي mee hawaasa warra argee kanaan keessa galatooma jiru keessatti deebi'u hawaasa argee daqiiquma takka sufandii takka hawasa jette kasurtayna onni raajana yeroo hunda si haasaya yeroo hunda isaanitti illee haasaya maantu na qaba kaaman booya gabaabsee kumaan galatooma jechuun hawayya miira keessa gala wallahi waan ummata argee yoo kakaasu taate miira keessa gala yoo abooya wallahi asitti mimman bayu mimman ta'a meekaappillee dibadhee raasama naa waluma galatti ulfaadhaa iddoo takka galatooma keessattuu namoonni gaafa jalqaba guyyaa jalqaba maafsii walitti dhufnurra guyyaa jalqaba maqoosaatiin waliin laayivii teennee haasofnurra namoota yeroo sanirraa haga ammaatitti dhimma kiyya caala dhimma ofii godhatee nafaana bu'ee ashitti maalirra geettan yoom deemta akkam taata maaltu maal ta'e jedhee
nafaana bu'ee akka waan dhimma ofiitti na gaafatu hedduutu jira. Wallaahi hedduu takka ulfaadha. Galatooma. Rabbiin mana keessan hunda keessa gammachuu haa kaayu. Walumaa galatti galatooma. Nama galata keessaan deebisu. Rabbi na haa kaayu. Takkanaati namoonni gammadan hundi keessanuu baga gammadanii irraanta nuti haasawaa beekti dhufne shuu'aadha. Susu. Alaikum salaam. Doktor. Bayada. Alhamdulillah. Ana. Yo. Mama ya ni pelajari tu tenawan. Galatooma. Wallaahi hedduu takka galatooma. Ulfaadha. Sinutti nu Oromoo as teettan. Hundi keessanuu galatoomaa dhuftanii nu laaltanii nu daawwachuu keessaniif hedduu takka galatooma. Nin beektan wallaahi ani ijalaa akka akkana ijalaaf waan iyyuu hin beekne dhiibaa manaa godhaa wallaahi xiqqoo isin jeeqaara na fakkaate. Anu akka akkana ijalaaf hin beekne. Har'a beekee. Isinuma dura oolaa guyyaarra garuu har'a natti xiqqoo na ulfaate. Namni mana nama guddaa gisee dhufu kanuma harka rarraasaa meekaappii itti batee kanuma mana nama guddaa yaa'an dhufu ni beektaa. Namni kaayiroo haa dhufnu jedha haa dhufnu. Laa mana nama guddaadha. Mana nama guddaa namni kanuma meekaappii itti batee tokko bishaan aayilaandii fa'aa fudhatee yaa'an dhufu. Magaalaa jechuu qabdu. Horii marqa jaartee dhufa ajaa'iba kanaa godhaa jirti horii ta'e. Namatu marqaa nu dhufuufi. Horii marqa barbaadu. Rabbii kiyya. Marqee buraatoon nu dhufaa jedhi. Ayyee dafaa gaashi. Nasuufina wallaahi jaartii ta'uu waan salphaa seetan Allah baare. keessummaa. Sanuu hiriyyaan qabuun beektan addatii. Harusni bareedaa. Wallahi jira. Ayi bakka lama jira. Ka'uu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jisii kaasa. Yee. Ode ifadha hawwatu miti amma kan dhufne maal jechuudha dafaaga liibii irraan jira beek. Ayyee. Alhamdulillah. Soal osoo boo'ina sii ka'e. Taate bakka ayyuu bareedaadhaati. Inshallah galgala naa dabale haa. Galgala saa amma galgala saa ammaa galgala halkan kee isaa fudhate kanaa dabale. Yeah. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa ajawii namoota baay'eetu ol seenee namoonni jajjabaan as jala jiranii warroota akkanuma useetuma deemee qoosu malee warra namoonni jajjabaan as jala jiranii namoonni jajjabaan as jala jiranii namoota ol seenanii Baay'eedha akkam galchinee kam dhiisna subhaanallah. Nadhiisi maadaami. Namoota jajjabaa namoota baay'ee as jala jirtanii hundi keessanuu akkamitti isin ol guurree takka ibsattanii booda Illee beekallee hin jiru. Sorry. Barreessee ture. No. Amma irratti siima. Anallee wallaahi. Ishee. Wallahi by the way. Oromoo kanaa
fakkeenya wayii egaa jechuun jaalalli xiyyaa fi jaalalli ashittiidha. Wallahi hawaasa hafu fakkeenya guddaa ta'a. Maaliif ilmi namaa fageenya irra wal jaalatee sooshaal miidiyaa irra wal jaalatee waliin dhufaa jaalalumsanii waliin dhufaa qulqulluu yeroo jalqabaa dhugaa dubbachuu yoo ta'e sanuu girgirrii namni qofaa kaan irraa morbii qofaa kaan irraa la ilaaha illallah Muhammad Rasulillah. Baay'ee wayii barga. Mormiin sun moora akka walitti nu qophee beekaa garuu. Wallahi. Haga nu yaadne ol mormii santu walitti nu fidee. Osuma godhu sanillee godhu baanne namni rabbi rifeensa walitti dhiyoo ilaa qaba kuma jaarsa. Osuma sanillee godhu baanne anamma waan kana keessa baay'eetu argaa miti. Rabbi nama lamaa walii qoode gaafa ijoollummaa rifeensa isaanii walitti hidhaa jirti. Garuu gaafii si gaafadhee koy ta'u. Yeroo dhaabbattee mormana jallisaa jirtu. Achi ilaalatti yeroo jalqaba akkatti akkan waliin haasofne wayii laayivii ma gubbaatti osoo waliin dubbisni laayivii gubbaa walii haasofne hin beektaa osoo akkan hojii haasofnu keessaanuu wal guyyaa tokko wal haasofne hin beektaa osoo haasofnu achi girgirii qoxii taate intala keennaa dhuftee intala gurbaa keennaa dhufe maaluma achi keessaati qontala wayita namni bakka intala teen akkana jedhu san miirratti keessa galtee talatana jette wayii jira yeroo na akkas jette wayii. Laa. Intalu warra lolan tana fuudha miirratti jette wayii jira yookaan immoo intaluma irratti dhugaa dubbachuuf intalli gaafa warra guddaa qabaattu wayii ani wannaa sana ammoo yeroo san akka yeroo badaa wayiitti ilaalu kalolellee gaafa namni jabaa wayii duuba jiraatu namni yaaduuf wayii duuba jiraatu